Walgaarreeffannaa Dr. Abiy Ahmadii fi obbo Lammaa Magarsaa. Oromoo jechuu dhiisii Itoophiyaa ta'ee Dr. Abiy Ahmad Aliitii fi Oromoo ta'ee ka'ee booda Itoophiyaa tahaa obbo Lammaa Magarsaa fi Tigraay ta'ee ka'ee Itoophiyaa tahaa Dr. Dabratsiyoon tokko laallaa nagaa sin dagannee daawwattotaa fi hordoftoota keenya kabajamoo akkam nagaa jirtu. Nageenyi Rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha ejemirraa sagantaa guyyaarraa qabadhee isiniif dhiyaadheerraa kan sagantaa isin biraan ga'u an Tolchaa Huseenii hanga xumura qophii kennaatti nu faana turaan immoo affeerraa kennaa. Dr. Abiy Ahmad Aliitii immoo Lammaa Magarsaattu karaa sirrii irra jira. Gaaffiin jettu namoota hagoo keessa haa mul'attu malee ummanni Oromoo bal'aan Dr. Abiy Ahmad Oromoo gurguraa jira jechuun komataa jira. Lammaa Magarsaa fi Dr. Abiy sadarkaa yaadaatti dhimma kanarratti akka malee wal mormaa jiraachuun icciitiin ODP keessaa bahu ifaatti mul'isa. ODP keessaa garee lamatu jira. Gareen tokkoffaan garee Oromummaa fi Oromiyaa guddisuun misooma waan hundaan badhaatu taasisuu barbaadu yoo ta'u, gareen kun ammatti obbo Lammaa Magarsaatiin durfama. Gareen lammataa immoo garee maqaa Oromoo fi Oromiyaa jedhu kana nurraa mulqee kaabbaa Itoophiyummaa nutti haguuguu barbaadudha. Gareen kun ammatti kallattiin sabboonummaa Oromoo lolaat jira. Sadarkaa yaadaatti Oromummaa balleessuuf waan hedduu dalagaa turuyyuu tarkaanfiin isaa inni duraa jaarmaa maqaa Oromootiin ijaarame ODP diiguun Oromummaa irraa mulquudhaan gareen kun immoo Dr. Abiy Ahmadiin durfama. Garaagarummaan kun mariin furamuu hin dandeenye. Akka maddeen keenya ODP keessa jiran nutti himanitti Dr. Abiy waan ofii jedhe malee waan namni jedhuun hin fudhatu, nama tuffata. Adeemsa kanaan ammoo garaagarummaa jiru mariin furuun dadhabameera, amma dubbiin hammaataa dhufeeras jedhu. Torbaan kana ajaddaan guddaan waa'ee PP'ti. Adeemsa adda waa'ii gara PP'tti jijjiiruu kana keessatti sabboontonni Oromoo fi Tigraay mormaa turaniyyuu Dr. Abiy Ahmad isaan hin dhageenye. Kun immoo mormii jabaa kaasaa jira. Dr. Abiy fi Lammaan wal gaarreeffachaa jiru. ODP'n waa'ee bilisiginnaa paartii tahuu kaleessa irraa eegaltee mari'ataa jirti. Walgahiin kun Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Walgahiin ODP dhabamsiisuu fi bilisiginnaa paartii raggaasisuuf Adaamaatti taa'amaa jiru irraa obbo Lammaa Magarsaa hafuun dhagahame. Walgahii kaleessaa irraa jalqabee adeemsifamaa jiru kun irratti miseensonni koree giddu galeessaa hedduun kan hin argame ta'uu aangaawwan ol'aanaan tokko nutti himee jira. Miseensonni koree giddu galeessaa muraasni argamanis yaada bilisiginnaa paartii hundeessuu cichanii mormaa akka jirantu himamaa jira. Walgahichi kaleessa afaan Amaaraan adeemsifamaa oole yommuu ta'u, kunis miseensota koree giddu galeessaa hirmaatan garmalee akka dallansiise himanii jiru qondaalli ODP olaanaan kuni. Bara olaantummaa TPLF ture afaan keenyan mari'ataa turre har'aa wareegama qaalii jijjiiramni yeroo dhufetti gara afaan Amaaraatti nu geessuun dogongora seenaa guddaadha jechuun hirmaattonni mormuun qondaalli ODP olaanaan walgahicha irra turan dubbatanii jiru. Aangoon martii sadarkaa giddu galeessaa bilisiginnaa paartiitti sassaabama jedhamuunis mirga ofiin of bulchuu naannolee sarbuuf kan qophaa'e jechuun mormii cimaan mudateet jira. Kaleessa obbo Addisuu Araggaa fi obbo Birhaanuu Tsaggaayetu mari'achiisaa oole. Har'a immoo ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad Aliitu mari'achiisaa jira kan jedhan qondaalli olaanaan ODP kun dura taa'an itti aanan ODP obbo Lammaa Magarsaa bakka hin jirretti ODP dhabamsiisuuf yaaluun dogongora seenaa guddaadha jedhaniit jiru. Dr. Ashaagireen kaayyoo fi fedhinnaa Oromootiin ala tarkaanfatu itti fufee jira. Kun immoo balaa guddaa itti dhalaa jira. Alkallattiin ammoo Oromoofis fala fidaa jira. Yaayyaa Bashiir dhimma kanarratti odeeffannoo isa dhaqqabee akkas jechuun karaa fuula Facebook isaatiin katabeet jira. Akkuma kaleessa ibsine ODP diiganii bilisiginnaa labsuuf yaa'iin Adaamatti jalqabame akka yaadame salphaa hin taane. Sabboontonni dhaabichaa keessatti liqinfaman didanii dura dhaabbataa jiru. Guyyaa har'aa Abiy mataa isaa walitti qabee doorsisaa jira. Itti aanaan dura taa'aa dhaabichaa obbo Lammaa Magarsaa hin argamne. Yaa'iin kaleessaa fi har'aa Amaarinyaadhaan kan gaggeeffamaa jiru ta'uu isaas eenyummaa bilisiginnaa caalaatti ifa godhee mirkaneesseet jira.
Sabboontota Oromoo dhaabicha keessa jiran doorsisuudhaan fudhachiisuuf karaa hundaan yaalii godhaa jiru. Sabboontonni kun Oromoo hin gannu kan jedhuuf doorsifamaa jiru. Murtee bilchaginaa warra fudhachuu didaan miidhuu malu waan ta'eef ummanni Oromoo waan deemaa jiru qalbiidhaan ordofuu qaba jechuun obbo Yaahiyaanis dhaamsa isaa dabarfate. Dhimma walitti makamuu adda waa'ii kana kan jalqabatti warri mormee TPLF yoo ta'u, sabboontonni Oromoo akka obbo Lammaa Magarsaa fa'aas didaa jiru. Jawaar Mohaammed dabalatee hayyoonni hedduunis yaada kana mormaa turanii jiru. TPLF ammas dhimmicha cimsee dideera. Dura ta'aan paartii TPLF dhimma kanarratti ibsa miidiyaaleef kennee jira. Cuunfaa ibsa sadarkaa itti aanatti bulchiinsi naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el kennan keessaa kan fudhatame ergaawwan tokko isin biraan gahaa hanga dhumaatti nufaana turan affeerraa kenna. Itti aanaan bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el paartii badhaadhinaatti dabalamuuf dhiisuu kan murteessu uummata Tigraay fi koree waliigala TPLF jedhan. Dabratsiyoon kana kan jedhan ibsa guutuu miidiyaalee naannichaaf kennan keessatti. Ibsa addaa kanaan kan dhimmi paartii badhaadhinaatti makamuu ilaalchisee koreen hojii raawwachiituu fi koreen jiddugaleessa TPLF kuffisuu kan yaadachiisan Dr. Dabratsiyoon murtii maayiif kora waliigalaa dhaabichaa dhiyootti qopheessuuf jirra jedhan. Akkaataa adeemsa walitti dabalamuu jalqabumaa irraa jallatee gareen tokko qofti akkaataa isa fayyadutti goolabee akka mallatteessinu qofa nu affeeree kan jedhan Dr. Dabratsiyoon miseensonni isaanii teessuma maayii irratti hirmaatanii sagalee mormii kennan 6 osoo hin tahin 7 ta'us dubbatan. Miseensonni isaanii tokko ammoo sababa hojiitiif akka hin hirmaatinis ibsan. Akkaataa waliigaltee marii hawaasaatti ta'ameen faallatti dhimmichi dhihaatu kan ibsan Dabratsiyoon marii maayii irratti dambii bulmaataa fi karoora hojii paartii badhaadhinaa irratti mari'annu jennee yaanni dhiyeessine fudhatama dhabee akka mallatteessinu ajajamne jedhan. Dhimma qabiyyee isaa keessa hin beekne mallatteessinee ofiis tahee uummata keenya balaa irra buufnu jennee dura dhaabbannee addaan gallees jedhan. Dhimmi kunis uummata Tigraayin sirriitti ilaalamee bu'aa fi balaa inni fiduu malu adda baafamee akka boru hin sheenoinitti tahuu qaba ejjennoo jedhu fudhanne jedhan. Dabaluunis adeemsi kuni mootummaa kana kuffisuu mala erga jedhanii booda hanga filannoon dhufee mootummaan biraa hundaayutti EPRDF akkuma jirutti itti fufuu qaba jedhan Dr. Dabratsiyoon. Kana jidduutti wani dhufee kun balaa fi jeequmsa kaasuu malas jechuun akeekkachiisan. Kan amma paartii walitti ida'ame osoo hin taane paartii haarayatu hundeeffame jedhan sadarkaa itti aanaatti bulchiinsi mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon. Paartiin badhaadhinaa kufuu danda'a kan jedhan Dabratsiyoon garuu ganni 5 yeroo koontiraataa ODP waan ta'eef sirnichi akkuma jirutti itti fufa jedhan. EPRDF diiguun mootummaa uummataan hin filamin bulchuun sadarkaa naannoo fi federaalaattis hin danda'amu balaa qabas jedhan. Adeemsi kun ODP, TPLF fi ADEPA fi warra kaanis diiguu hin danda'u jedhan. Kan paartileen eeraman diiguu danda'u kora gamtaa miseensota hundaa hammatee kan mataa isaaniiti jedhan. Kun adeemsa heeraa fi seeraa hin hordofin waan ta'eef TPLF koraan diigamee erga murtee wayyabaatti luucaa yaada jedhu kaasanii jiru. Nuti heeraa fi seera dambii bulmaata EPP nuuf dhiheessaa qabiyyee dambii bulmaata isaa ergaa hubannee booda waliigalticha mallatteessinaadha ejjannoon keenya. Kan nun jedhan garuu mallatteessaadha. Kun akkamitti tahaa jedhe Dr. Dabratsiyoon. Dhimmi TPLF diigamuu kana uummannis keessa seenuu qaba. Aarsaa waan itti kaffaleef jedhan Dr. Dabratsiyoon. Uummanni Tigraay adda bilisummaa uummata Tigraay haa bittannaahu yoo jedhe ni bittannaa'a. Hin faca'u yoo jedhe immoo itti fufa. Uummanni callisuu hin qabu warri kunis akkasuma ijjannoo jedhu qabna jedhan. Ajandaa kanas uummatatti gadi buufnee mariisifna. Murtii uummataa booda yaada irratti waliif galameen tokko taa'ame jechuun jala muran. Itti fufiinsi yeroo dukkanaa jedhame amma gaaga'ama hamaa qaba. Paartileen gargaartotiin yaaduma kana qabu erga jedhan booda yaada walitti ida'amuu kanas nutu dhiheessaa ture garuu caljetteetuma walitti makuu osoo hin taane paartilee ala jiranis akkaataa hirmaannaa fudhachuu danda'aniin affeeruu ture jedhan. Garuu amma akkuma nama walitti makame. Yoo ilaaltan tahee gareen muraasni tokko qofti fedhii olaantummaa isaa kan keessatti calanqisiisaa jirudha. Walqixxummaa jedhames hafee akkaataa baay'innaatti irree jabeeffatuutti deemaa jiran.
tokkummaa jedhamus diigamee baay'ina kan qabu qofti olaantummaa qabaatuuf adeemsa jirudha. Golgaa kanaanis guddina irraa gara xiqqaachuutti deemamaa jira. Kun ammoo soba adiidha, hin danda'amu. Sirna bittaattu ijaaramaa jira. Kan baay'ina qabu olaantummaa isaa mirkaneeffataa deema. Kan ammoo hin hayyamnu, gad aantummaan sabni fudhatus hin jiru jechuun jala muranii dubbatan. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne kanuma bor sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.